Hayyeena shamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaawwattoota chaanaalii keenya ani nagaa kooti galata waaqayyo. Egaa nagaan keenya bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha guyyaa irraa viidiyoo baay'ee ajaa'iba akkaataa ittiin chaanaalii teelegiraamaa akkaawuntii teelegiraama keessanii akka namni kamillee haakii isin jalaa hin gooneef ittiin ofirraa dhorkitan yaaddoo tokko malee akka ittiin ofirraa dhorkitan qabadhee isiniif dhiyaadheedha. Egaa kana isinii wajjin jiru ani abuudha. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatanii asumarraan abbuuteekis subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa akkasumallee viidiyoo keenya hundallee daawwadhaan isiniin jira daawwattu tokko. Egaa asumarraan gara qophichaatti yegguu ceenu daawwattu tokko teelegiraamii keessan bantu jechuudha. Teelegiraamii keessanii erga bantanii booddee ani application kan telegramii baay'ee jira waan ta'eef beestigiraamii kan jedhamu fayyadama. Isin telegramii barbaadan fayyadamuudhaan ana hordofuu ni dandeessu daawwattu tokko. Egaa asumarraan settingii keenya keessa seenna jechuudha. Settingii keenya keessa edda seenne booda privacy and security kunoo privacy and security argaa jirtu jedhee yaada daawwattu tokko. Ishee kana al tokko cuqaastu. Edda privacy and security cuqaastanii booda two step verification kuno ishee kana jechuudha daawwattu tokko. Two step verification kuno ishee kana al tokko cuqaastu. Kana booda password additional password kana filattu jalqabarraati. Achirraani password mataa keessanii gashitu jechuudha. Ani zimee deeman password gashaa ittuma isin barsiisuudhaaf malee telegiraamii kunis an koomiti jechuudha daawwattu tokko. Fakkeenyaaf inti password inti keessanii asirratti ni barreessitu jechuudha. Password inti asirratti fakkeenyaaf abbuu isin waan barbaadan gashuu dandeessu abbuu 00 abbuu 00yy waan barbaadan gashuu dandeessu jechuudha. Additionaliin kun password keessan jiraan fattanii isin fayyada jechuudha. Ittiin deebitanii recovery godhatu. Egaa asirratti maqaa emailii keessanii gashitu jechuudha daawwattu tokko. Abbuu tube fakkeenyaaf emailii nama fayyadamu abbuu tube 5 intani gashitu. Sana booda passwordin koodiin achi jala keessa isiniif gala jechuudha daawwattu tokko. Edda koodii achi keessaa fuutanii asitti gashitaniiti recovery isinii ta'a jechuudha. Sana booda raayiti gootanii argitu jechuudha. Koodiin kun amma emailiin gashi kana keessa dhaqee naaf seena jechuudha daawwattu tokko. Emailiin amma keessa gashi kana keessa dhaqee naaf seena jechuudha. Sana booda bakka emailii keessanii tuquudhaan inbox jala galtanii ilaaltu jechuudha. Kunuun alfee jira. Fakkeenyaaf 145324 koodiin naa dhufe 1453 isa booda success jedheera jechuudha. Success fakkeenyaaf kun argaa jirtu success amma milkaa'inaani namni kamillee isin jalaati haakii gochuun hin danda'u jechuudha daawwattu tokko. Telegiraama keessanii itti fayyadamaa hundi keessanii baay'ee itti gammadu jedhee yaada baay'ee isin fayyada. Egaa namoonni jalqabarratti akka telegiraamiin koo ilaalamaa jiramoo ilaalamaa jiru jettanii yoo shakkitanii kunoo active season kan jettu kanaan ofirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Active season kana edda tuqxanii booda bakka kanatti ankooma ilaalamaa jiru jechuudha. Bakkatti kanatti jechuudha daawwattu tokko. Bakka kanatti terminate all season kan jettu tokko jira jechuudha. Terminate ishee sana yoo ilaalameera ta'e terminate sana gootu jechuudha. Sana booda bakka teessanii passwordin keessan yookaan telegiraamii keessanii loggaatu irraa isiniif ta'a jechuudha. Jechuun silkii nama sanaatu harkaan fuudhini kanuma keessanii irraa loggaatu gochisiisuu ni dandeessu jechuudha daawwattu tokko. Akka itti baay'ee itti gammadan abdii guddaan qaba. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumallee chaanaala telegiraamii keenya chaanaala abbuuteek kunoo kanadha jechuudha. Amma maamiloota iddoo horannee jira nama 14,000 irra jira jechuudha daawwattu tokko. Kanallee join gochuudhaan akka qophii keenya hundumaa hordoftan kabajaa isin gaafadha. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatomaa jecha qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.